deebii argattan ta'a jechuudha. Egaa haaluma kanaan sagantaa har'aa kana tamsaasa kallattiidhaan keessummaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenyas Dr. Masfin Ittaanaa jedhamu. Dr. Masfin Ittaanaa pirezidaantii gurmuu ogeessota fayyaa addunyaati. Egaa Dr. Masfin Ittaanaa har'a keessattuu sagantaa kanarratti torbee lamaan barnoota kennamuuf deemu irratti har'a xiyyeeffatanii akka seensaatti yaada bal'aanuuf dhiyeessuuf dhiyaataniiru. Egaa Dr. Masfin Ittaanaa pirezidaantii gurmuu ogeessota fayyaa addunyaa qophii kanarratti nu dhiyaatu isaaniitiif hedduu galateeffataa. Egaa gara tamsaasa keenya jalqabaa hanga dhumaatti akka nu waliin turtan kan isin affeerru ogeessa teeknikaa istuudiyoo Minisootaa irraa Fu'aad Siraajii fi anis immoo keessummeessaa kan isin duukaa turu Dammaqaa Nagaasaati. Egaa Dr. Masfin Ittaanaa hunda dura affeerraa keenya fudhattanii gama kanatti nuuf dhiyaachuu keessaniif anaa dhufuun isin jedha Dr. Isinis galatooma gaaffii keenya barnoota fayyaa uummata keenyaaf kennuuf fedhii keenya waan entertain gootaniif waan nu keessumsiistaniif galatoomaan jedha. Ayyee mee Dr. Masfin Ittaanaa egaa bakki jireenya keessanii Minisoota akka ta'e ni beeka. Haa ta'uuti mee Dr. Masfin Ittaanaa otoo gara sagantaa keenyaatti seeniin dura eenyu ka jedhu daawwattoota keenyaaf ibsuudhaaf mee ogummaa keessan irraa nu ibsaa Dr. Tole jireenya koo eessa akkan ta'e diteelii isaa keessa yoon gale yeroo dheeraa ta'uu danda'a. Garuu mo'anii maqaan koo Masfin Ittaanaa Abdiisaan jedhama. Kan hin dhaladhe lixa Oromiyaatti Naqqamteetti hin dhaladhe. Garuu kan guddadhe Najjoo lafa jedhamtu Najjoo Alaltuu kan jedhamtutti guddadhe. Achirraati mana barnootaa sadarkaa jalqabaa Abdiisaa Agaa kan jedhamu barnootaa achitti baradhe. Achirraati haayiskoolii Najjoo kan xumure Addis Ababa Yuunivarsiitii kan jedhamu Finfinnee dhufee achitti meedikaal iskuulii galee jechuudha barnoota fayyaa barachuudhaafi. Achumaan immoo Gondariin deeme meedikaal iskuulii achitti gara waggaa 7 achitti xumuree amma immoo kan hin jiraadhu as magaalaa Minneapolis naannoo Minneapolis jiru keessa hin jiraadha. Hojiin koo ogeessa fayyaati. Tajaajila ogeessa fayyaa ta'een hojjedha. Kanuma egaa jeneraalii waan hin hojjedhu hakiimii nama guddaate jechuun nan danda'a. Adult medicine, internal medicine hojjechaa jira amma. Ayyee gaariidha. Har'a akkuma jalqabaa ibsine sagantaan kun OMN qophaa'ee torban lamatti yeroo tokko guyyaa kamisaa sa'aatii kanatti kallattiidhaan daawwattoota keenyaaf kan dhiyaatudha. Egaa sagantaa kanarratti har'a kan xiyyeeffannu keessattuu barnoota fayyaa kennuudhaaf irratti qophooftanii akka dhuftan abdiin qaba. Isa dura mee gara sanatti toon seenne dura waa'ee gurmuu ogeessota fayyaa addunyaa isin pirezidaantii taatan kanarraa waa ibsuu barbaachisaadha. Isa nu ibsaati gara barnootaatti seenna. Egaan ogeessi fayyaa Oromoo iddoo baay'ee jira. Bakka baay'ee biyya lafaa irratti faca'ee jira jechuu danda'ama. Kanaaf yeroo teenyee yaannu ogeessoti fayyaa nuti ormayyuu waan gargaaraa jirruuf beekumsa adda addaa waan qabnuuf gurmuudhaan gurmoomni maaliif waan goonu kan jedhu walitti mari'achuu jalqabne jechuudha. Isaan booda waggaa darbe keessa walitti gurmaa'uudhaan doktorota, hakiimota, narsota, faarmaasistoota akkasumas immoo warra kaan fiildii fayyaa keessa warra jiran hundumaa Shikaagootti walitti fiduudhaan achirratti maree guddaa erga taasisnee booda waldaa ogeessota fayyaa Oromoo addunyaa dhaabnee jira jechuudha. Kaayyoon keenya inni guddaan uummata keenya bira karaa fayyaa dhaabbachuudha. Beekumsa qabnuun ogeessa fayyaa adda addaa jira jedhee dubbadheera. Beekumsa kana haala qindaa'een akkamittiin uummata keenya biraan geenya kan jedhu irratti fookas goone fayyaa uummata keenyaa hanga tokko fooyyessuudhaaf irratti hojjechuudhaaf qindoominaan kan hundoofnedha jechuudha. Sadarkaa amma haalli irra jirru Minisoota isteeta Minisootaa keessatti already galmoofnee jirra. Sadarkaa United States irrattis immoo galmeen keenya itti fufee jira jechuudha. Kanaaf egaa walumaa galatti ogeessoti fayyaa fiildii adda addaa keessa jirru walitti dhufne barnoota fayyaa akkasumas immoo tajaajila fayyaa
fi eegumsa fayyaa irratti hojjechuudhaaf nuti kaka'umsa warri qabnu irratti kan irratti hirmaannudha jechuudha. Keessattuu OMN kaayyoonsaa rakkoo uummata Oromoo gama hundaan hiikuu keessattuu qabsoo mirga abbaa biyyummaa Oromoo taasifamu utubuu fi karaa biraatiin immoo egaa rakkoon hawaasummaa uummata keenya irra jiru uummata keenya sochoosuun ogeessota garaagaraa sochoosuun egaa wanta kana rakkoon Oromoo akka hiikamu taasisuudha. Egaa isa kana keessatti isin gama gurmuu keessaniitiin wanti kanaan dura hojjettanis ni jira. Keessattuu aadde Obsee Taaffasa Lubootiin uummata keenya daangaa irratti buqqaan yeroo darbe gargaarsaaf akka ergitan daawwattoonni keenya hanga tokko quba qabu. Mee isarraa waan ibsitu durattuu gara barnootaatti ammas hin seeniin dooktar. Tole egaa erga dhaabbanni nuti waggaa tokko iyyuu hin guunne haa ta'u immoo malee garuu waan jajjaboo gaggaarii tokko gooneerra jalqabanni kaayyoo keenya inni jalqabaa gurmuu qabaachuudha walitti dhufuu jechuudha. Walitti dhufnee wal beennee fedhii agarsiisuu akkasumas waan uummati keenyaaf ta'u hojjechuu danda'udha. Kana goonee jirra, gurmuu qabaannee jirra, sadarkaa adda addaatti ijaaramnee jirra. Inni lammataa waan jajjaboo godhame keessaa jedhee kan hin tuqu yeroo torban Oromoo asitti ta'e bara 2017 torban Oromoo sana irratti achitti tuuta tokko ergine uummata kubbaa taphatu sanallee akka tajaajila fayyaa kennaa turre achirratti tasa warra miidhaman emergency care kennaa turre akkasumas uummata keenya keessatti immoo barnoota tokko achumatti ilaannee kan akka dhukkuba dhiibbaa dhiigaa yookaan dhukkuba sukkaaraa achitti akka isaan yaalaman akka isaan achitti screened ta'an gorsa tokko laachaa turre barnoota tokko laachaa turre jechuudha. Itti aansees immoo yeroo darbe kitaaba barnoota fayyaa biyyatti erguudhaaf akkuma beekamu biyya keenya keessatti manni barnootaa nuti fakkeenyaaf itti baradhe kolleejiin Gondaramma kitaaba baay'een qabu ture. Kitaaba xiqqootu jira isarratti wal saamneeti jechuudha kan nuti yeroo baay'ee kitaaba kana qayyabannu. Garuu amma kitaabni biyya kana keessa jiru baay'ee waan ta'eef bara seenaa kan immoo onlaayinii deemamee namni hundumtuu information waan argatuuf jecha kitaaba kana siitii biyyatti ergine uummata keenyaaf akka tajaajila kennuuf kolleejii Oromiyaa keessaa tokko Arsiitti Yuunivarsiitii Arsiidhaa fi Global Medical Libraries dhaaba jedhamu wajjin ta'uudhaan kitaaba achitti ergaa turre. Akkasumas immoo akkuma ati dubbatte uummata keenya qe'ee isaarraa buqqee gadda guddaatu nutti dhaga'ame yeroo baay'ee nuti waa'ee kanaa baay'ee yaaddoo keessa turre jechuudha. Rakkoon fayyaa namni ammi kun yeroo buqqa'u rakkina baay'ee dhalachuu danda'a. Rakkinni kun egaa rakkina fayyaa isaan keessaa tokko dhukkuba daddarbaa beesik waan ta'e barbaachisummaa waan tokko irratti waan mari'achaa turreef piroojeektii tokko qopheessine Obsee Taaddasee Luboo kan jedhamtu isheen narsiidha. Waldaa ogeessa fayyaa Oromoo addunyaa keessatti boordii keessatti hojjetti. Akkasumas immoo dhaaba tola ooltummaa oolu East African Medical Relief Foundation kan jedhamu achi keessatti hojjetti waan ta'eef qindoominaan akkamittiin uummata biyya jiru sana gargaaraa kan jedhu irratti hojjenne piroojeektii qopheessine. Piroojeektiin kunis immoo namooti horiillee nu arjoomanii kan akka Hirphaa International jedhamu horii nu arjoomanii nuti immoo horii kana fuunee piroojeektii kana qopheessine dhaaba East African Medical Relief Foundation jedhamu kana wajjin ta'uudhaan akkasumas Oromiyaa Health Bureau wajjin ta'uudhaan waliif kan jedhamu dhaabi tokkos biyyatti jira isaa wajjin ta'uudhaan uummata bakkee lafa jireenya isaarraa buqqee kana akkamittiin dhibee tokko akkamittiin ofirraa ittisuu akka danda'an barnoota fayyaa kennuu tajaajila fayyaa kennuu akkasumas immoo waan barbaachisan tokko basic necessity tokko kennuu irratti hojii guddaa hojjennee jirra. Gara fuulduraafis immoo kaayyoo nuti qabnu akkasuma waa'ee fayyaa ilaalchisee uummata keenya bira dhaabbachuu nuti ogeessota fayyaadha. Nuti dhaaba siyaasaa keessatti waan qabamnee jirru miti jechuudha. Nuti ilaalcha mataa keenyaa qabna. Namni waan itti dhaga'amu tokko waan uummata isaaf yaadu tokko gochuun immoo mirga isaa waan ta'eef jecha nuti dhaaba hundumaa akkasuma OMN qofallee tun taane dhaaba warra kaanii wajjinillee sooshaal miidiyaas haa ta'u barnoota fayyaa uummata keenya biraan ga'uuf tajaajila fayyaa uummata keenya biraan ga'uuf
yoo barbaachisan nuti fedhii qabna jechuudha ogeessoti fayyaa. Walumaa galatti egaa waan hin tuqe kun waan jajjaboo goone malee waan biraallee hedduu waan raawwannetu jira. Hayyee Dr. Masfin Ittaanaa Pirezidaantii Gurmuu Ogeessota Fayyaa Addunyaa. Egaa amma kallattiidhumaan har'a haala sagantaan kun itti deemuu danda'u qindoominni isaa maali? Kaayyoon sagantaa kanaa maali akka ta'e keessattuu bal'inaan waan qophoofterraa daawwattoota keenya biraan akka nu geessu carraa sii kennama. Tole galatoomi dammaqaa. Har'a waan asitti dhufee fi jalqaban nuti kaayyoo qabnu keessaa inni tokko barnoota fayyaa uummata keenyaaf kennu. Barnoota fayyaa uummata keenyaaf kennu kan jedhudha. Egaa barnoota fayyaa yeroo laannu immoo barnoota fayyaa qindaa'ina qabu akkasumas immoo waan uummata keenya barsiisuun barbaachisu irratti xiyyeeffachuudhaan yeroo jalqabaa kana dooktoratu hakiimii naannoo biyya Ameerikaa kana keessa jiran qindeessuudhaan torban lamatti al tokko kamisa Facebook live'dhaan akka darbu OMN hojii waliigallee jirra. Akkuma kanaan egaa barnootiin har'a kennuuf yaadu jeneraal waan ta'e waan waliigala waan ta'edha jechuudha. Isa keessaa waa'ee dhibee tokkootu hin ilaalin dura jalqaba fayyaamti kun iyyuu maal jechuudha kan jedhu irratti fookasii akka godhu akkasitti yaade jira. Qindeessee waan hin qabaadhen jiraasi fuwaadiyoo tarii achirratti naaf dhiyeesse fayyaaf tajaajila fayyaa bu'uuraa waama beesik ta'e irratti dubbanna jechuudha. Silaayidii koo irratti yoo argitan ogeessa tajaajila fayyaa uummataaf kennuudha. Kana keessaa immoo nuti akka Oromootti uummata keenya bira dhaabbannee barsiisuu tajaajila kennuu nurra jira. Waan irratti dubbachuuf har'a yaadu lecture yookaan namatti waa barsiisuu qofa iyyuu hin taane akka namni gaaffii adda addaa gaafatee gaaffii sanarraa immoo deebii ogeessa fayyaa argatu akka ta'uudhaaf kan qindeessaa jirru. Akkuma asirraa argitanii tartiibinni irratti dubbachuuf deemu fayyaa jechuun maal jechuudha, namni fayyaan immoo eenyu kan jedhudha ni jalqaba. Inni itti aanu fayyummaa keenya waan miidhan maal fa'i isaan kan gaaga'an maal fa'i kan jedhu irratti dubbachuu yaala. Itti aansee waa'ee fayyaa kana dubbachuun maaliif barbaachise amma namni tokko gaafachuu danda'a. Yeroo baay'ee waa'ee siyaasaati kan ho'uu waan adda addaatu dubbatamaa, ummati buqqa'uutu dubbatamaa. Maaliif waa'ee fayyaa yeroo kana dubbachuun nu barbaachise kan jedhu irratti haasa'uun barbaada. Itti aansees immoo nuti maal gochuu qabna akka dhuunfaattis haa ta'u akka ogeessa fayyaatti yookaan akka uummataattis maal gochuu qabna kan jedhu irratti fookas godhee haasa'uun barbaada. Akkuma asirratti argitanii fayyaa namni qabu gammachuu qaba jechuudha. Namni fayyaa qabu akkasirratti kun amma suuraan kun yeroo torban Oromoo kan ka'edha. Ijoolleen Oromoo wal qindeessanii kubbaa taphatanii asitti fayyaa ta'anii walii gadi fiiganii kubbaa taphachuun isaanii yoo fayyaa qabaatan jechuudha. Yoo namni jarri kun fayyaa hin qabaanne manaayyuu bahuu hin danda'an waan ta'eef. Garuu fayyaamte jechuun immoo maal jechuudha jennee yoo hubanne waldaan fayyaa addunyaa bara 1948 fayyaan akka kanatti akka hubatamu barbaada. Fayyaa jechuun qaamaan, yaada sammuun, walitti dhufeenya hawaasaan nagaa guutummaa qabaachuu malee dhibee irraa walaba ta'uu miti jedha. Kana jechuun maal jechuudha, namni tokko fayyaa qaba yeroo jennu dhibeen akka dhibee hin qabne qofa ta'uutu hin taane qaamaan fayyaa ta'uu qaba. Physical health akkasumas immoo yaadaan mental health itti aanes immoo social health qabaachuu qaba, well being qabaachuu qaba jechuudha. Kanaaf egaa fayyaan dhibeen fayyaa namni tokko dhibeen qabu jechuun fayyaadha jechuun dandeenyu jechuudha. Haala kanaan egaa namni baay'een yeroo tokkotti fayyaa dhabuu danda'a jechuudha. Qaama sammuu jenneerraa walitti dhufeenya sooshaal fi dhibee qabaachuu. Dhibeen maal dhibee akkamii faa yoo jenne immoo dhibeen egaa dhukkuba adda addaatu jira. Hir'ina qaamaa, balaa akkasumas dhukkubbii yookaan peen qabaachuu, qalbiin namaa cabuu yookaan depression, anxiety isa jennu jechuudha. Yeroo baay'ee uummati keenya baay'ee kana waa'ee kana dhibee ittiin fakkaatu fakkeenyaaf waa'een dhiphachuu,
depressed ta'uu, jireenyi nama jibbisiisuu, of miidhuu, of ajjeesuu waan kun illee dhibee guddaa akka ta'e argina jechuudha. Akka haaluma kanaan egaa amala badaa qabaachuu kan akka sigaaraa fa'aa, xuuxuu, alkoolii fa'aa, garmalee dhuguu waan akkasii kun egaa fayyaa namaa booressa jechuudha. Wantooti gaaggaan kan biraa naannoon keenya mataan isaa fayyaa uummata keenya miidhuu danda'a jechuudha. Naannoon keessa jiraannu barnooti nuti qabnu akkasumas qabeenya nuti qabnullee fayyaa keenya miidhuu danda'a jechuudha. Gaariidhaanis hamaadhaanis. Beekumsa nuti qabnu, hubannoo nuti qabnu keessumaa waan asirratti dubbachuu barbaadu uummatumti keenya biyya hambaa jiru kunillee hubannoo fayyaa gahaa qabaa jennee yoo ilaalle hubannoo fayyaa qaba akka gaariitti hubannoo fayyaa gahaa qaba jedhee yaadu. Maaliif erganas biyya kana dhufee hakiimii ta'ee hojjechuu jalqabe waggaa 10 olii yeroo adda addaa namooti naa bilbilu yeroo waan tokko dhibeen tokko yeroo irra ga'u. Kana jechuun maal jechuudha? Rakkina fayyaa isaanirra ga'e kana hubannoo gaarii akka hin qabne arga jechuudha yeroo baay'ee. Amala badaa qabaachuu jedhee dubbadheen jira silaa. Hanqina yeroo qabaachuu irraan kan ka'e rakkina nama fayyaa fiduu danda'a. Maaliif yeroo baay'ee stireesii namatti fida. Nyaata qinxixaa ta'e, nyaata guutuu ta'e nyaachuu dadhabuudhaan, sochii qaamaa gochuu dadhabuudhaan akkasumas immoo dhibaa'uudhaan jechuudha. Yeroo dhabuudhaanis haa ta'u koommachuudhaan doktorii bira dhaqaniillee yaalamuudhaaf yeroo hin qaban yeroo baay'ee namni keenya jedhee yaada. Asirratti akka argitani namooti biyya keenya miillaan deemu, miillaan waan deemaniif jecha yeroo baay'ee sochii qaamaa kana rakkina hin qaban jechuudha. Inni guddaan egaa maalinni fayyaa qabaachuudhaa fi jalqaba keessumaa yoo biyya kana yoo biyya hambaa fudhannee ilaalle dhibeen namatti utuu hin dhufin dura doktorii bira dhaqu yaalamuu yaadu jechuudha. Maaliif namni tokko fayyaa isaa eeggachuudhaa fi jalqabee utuu fayyaa dhibeen isarra hin ga'in dhibeen isarra ga'e utuu hin jabaatin dafee doktorii bira dhaqee tajaajilamuu qaba. Kana namni baay'een hin godhan early physical kan jedhan kana. Gorsa ogeessaa fa'aa fakkeenyaaf akka gaariitti duukaa bu'uu dhabuun jira. Hakiimii yeroo waa nama gorsu dhiisanii achumaan jalaa baduu follow up yookaan hordoffii barbaachisu gochuu dhiisuu kan jedhu kan hundumtuu amma rakkina fayyaa guddaa namatti fiduu danda'a. Keessumaayyuu biyyatti immoo akka yeroo ammaa beeknu uummati keenya amma buqqa'ee kaampii keessa jira. Keessumaayyuu naannoo Somaalii irraa kan buqqa'anii uummati baay'ee buqqa'e kuni qe'ee isaarraa maatii isaarraa yeroo buqqa'u fayyaa isaa miidhamuu danda'a jechuudha. Fayyaan isaa dhukkubii daddarbaan tasa ka'uu danda'a, uummata salphaatti dhumuu danda'a jechuudha. Kanaaf dararamuun, mirgi dhiitamuun kun hundumtuu fayyaa namaa irratti rakkina uumuu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa waa'ee fayyaa maaliif waa'ee fayyaa nu barbaachisee asirra silaayidii kanarratti akka argitan waa'een fayyaa maalumaaf nu dhibee kan jedhan namni tokko gaafachuu danda'a. Garuu akkuma sila dubbadhee namni fayyaa qabu gammachuu qaba, nagaa qaba. Adama Haruun asirratti waan jedhe tokkoon yaadadha. Namnuu nama hin jibbu fayyaa qabaatanii addunyaa of harkaa yoo dhabuu baatanii jedhee sirba ture. Kana jechuun namni tokko fayyaa qabaatee addunyaa of harkaa qabaannaa waan baay'ee qabaachuu akka danda'u agarsiisa jechuudha. Namni keenya yeroo baay'ee fiizikaalii hojii humnaa kan hojjetu gammadoo ta'ee hojjetaa garuu namooti qabeenya baay'ee horan immoo yeroo isaan itti gaddanii argina jechuudha. Kanaaf egaa akkuma sila dubbachuu yaale nama fayyaa qabutu nagaa qaba, dalagatee gala. Nama fayyaa qabu productive oomishachuu danda'a. Akkasumas immoo uummataaf dhimma baasuun kan danda'amu yoo fayyaan jiraate jechuudha. Fayyaa yoo qabaatan namni oomishuu danda'a, gammadee bahee galuu danda'a, dinagdee uummataallee fooyyessuu danda'a. Akkasumas immoo safartuu guddina biyya tokkoo keessatti fayyaan akka safartuu tokkodha jechuudha. Kanaaf fayyaan uummataa tokko barbaachisaadha. Akka dhuunfaattis akka uummataattis guddina biyyaafis haa ta'u namooti waan hojjetan sanallee akka jiruu sana sirriitti hojjetaniif fayyaan barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf waa'ee fayyaa odeessina jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna waa'ee fayyaa ilaalchisee kan jedhu yeroo baay'ee gaaffii adda addaan ka'a. Waan gochuu nuti qabnu keessaa inni jalqabaa fayyaan kun barbaachisaa ta'uu isaa hubachuu. Namni yeroo fayyaa dhabuun itti dhaga'ama fayyaan rakkinni fayyaa rakkina waan itti fidu. Kanaaf jalqaba tajaajila fayyaa akka gaariitti qaama isaa fayyummaadhaan eeggachuu,
tajaajila jiru beekuu fakkeenyaaf amma namooti biyya alaatti baqatanii jiraatan kun yeroo baay'ee itti fayyadamuun hin jiru jechuudha. Tajaajila fayyaatti fayyadamuun hin jiru. Utuun dhibamin mana yaalaa deemu akkuma sirrii dubbadhe yearly physical tajaajila ittisa dhibee kan akka health screening fakkeenyaaf dhibee adda addaa tokkotu jira. Isaan keessaa kan akka kaansarii kana fa'aa dafanii bira ga'uu, dafanii tajaajiluu yoo ilaalamanii yoo namni kun fayyaa utuu deemuu danda'u deemee mana qorichaatti deemee yoo yaalii argate dhibeen isaa kun tarii isa baraarsuu danda'a jechuudha. Gorsa doktoorii dhaggeeffachuu fakkeenyaaf yeroo baay'ee waan inni hubadhe doktoriin waa tokko yeroo namatti himu yeroo sanaa irraanfachuu, gaaffii gaafachuu dhiisuu malli adda addaa akka jirullee mala adda addaa sana gaafachuu hir'inatu jira. Jeequmsa qalbii keessumaa keessan stress gochuu kan hin barbaadu keessumaa biyya ambaa warri jiraannu jireenyi biyya kanaa baay'ee stressfulidha jechuudha. Namni baay'een yeroo hin qabu walii gadi fiigaa jireenya isaa mo'achuutu irra jira. Fayyaa isaaf yeroo hin qabu yeroo itti sochii qaamaa godhuu hin qabu yeroo tajaajila nyaata qixxaatee bitatee itti tolfatee nyaatu hin qabu. Yeroo hundumaa jeequmsa adda addaa jira. Kana keessaa nama maaltu dhufa? Jeequmsa qalbiin nama cabuu depression fa'aa dhufa jechuudha. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisammaa bara darbe sana keessa namooti baay'een illee lubbuu isaanii kan dhaban jiru jechuudha. Kun jechuun egaa depression yookaan qalbiin namaa yeroo cabu chemical imbalansiitu jira malee namni kuni dhibee hin qabu jechuu miti jechuudha. Dhibeen isaa salphaadhumatti tajaajilamuu hin danda'ama ture jechuudha namooti du'an kuni. Kanaaf waan akkasii kana gochuu akkuma kanaan itti fufee uummata biyya jiru immoo akkamittiin fayyaa uummata biyya jiru gargaarra kan jedhu nuti biyya Oromoo irraa dhufnee as jiraanna garuu akkamittiin uummata keenya biyya jiru sana immoo gargaarra karaa fayyaa laalchisee jechuudha. Nuti amma ogeessa fayyaa waan taaneef hiree qabna jechuudha uummata keenya gargaaruudhaaf. Kana barnoota kennuudhaan akkuma nan dubbadhe waa tokko qindeessuudhaan tola ooltummaa ooluudhaan horii kennuudhaan Projektii adda addaa qopheessanii biyya keenya walii wajjin hojjechuudhaan waan baay'ee hojjechuu danda'ama jechuudha. Akkuma asirraa argitanii namooti baay'een biyya kanaa keessumaa biyya hambaa namni jiraatu televizyiinii ilaaluu yeroo baay'ee wal kaaniillee televizyiinii dhaamsuu waan jechuun achuma ciisanii nyaachuu televizyiinii illee kaanii dhaamsuun rakkina yeroo ta'e jira jechuudha. Kun jechuun maal agarsiisa? Garmarii furdachuu dhibee adda addaa namatti dhufuufaa fida jechuudha. Fakkeenyaaf biyya hambaa keessatti namni yeroo baay'ee makiinaa oofaa makiinaa yeroo oofu immoo karaadhumarraa nyaata bitatee deema. Yeroo karaarraa nyaata bitatu immoo nyaati sun nyaata gaarii ta'uu maluu dhiisa. Furdachuu jira garmalee jechuudha. Yeroo itti sochii qaamaa godhan hin jiru. Nyaata fayyaa hin qabne nyaachuutu dhufa jechuudha. Biyya Oromootti immoo maal gochuu qabaa namni yeroo inni ilaallu dhibeen biyya kana jiruu fi biyya Oromoo jiru tokko miti. Inni biyya jiru yeroo baay'ee dhukkuba daddarbaati jechuudha. Dhukkuba daddarbaa tokkotti kan darbu dhukkuba qulqullina nyaataa, qulqullina bishaanii, qulqullina lafatti dhiqannaa waan akkasiiti waan hin jirreef dhibeen daddarbaa tasa ka'ee nama fixuu danda'a. Busaa fakkeenyaaf dhibee TB, dhukkuba HIV/AIDS waan akkasiiti jechuudha. Garuu immoo dhibeen biyya kana jirus biyya hambaa jiru immoo keessaa kan akka dhukkuba onnee, dhukkuba kalee, dhukkuba sammuu kan fakkaatu immoo yeroo baay'ee magaalaa keessa ammayyuu ni jira jechuudha. Maaliif laayif istaayilii namooti baay'een sochoo yeroo dhiisan sochiin qaamaa yoo hin jiraanne rakkina furdachuutti fidaa. Furdachuun kun nyaataa wajjin wal qabatee jira. Akkasumas immoo rakkina fayyaatti fiduu danda'a jechuudha. Garuu biyyatti kan fookasiin keenya jalqabaa uummata dhukkuba daddarbaadhaan miidhamu kana gargaaru nurra jira jechuudha. Kun egaa maal jechuudha? Barnoota kennuudha, tajaajila kennuudha. Dhibeen yeroo babal'atu dafanii bira ga'uu, dafanii gabaasuu, dafanii mala gochuufidha jechuudha kan barbaachisu. Asirraa akkuma argitan egaa uummati keenya biyya jiru hin oomishatan dalagataa yoo fayyaa qabaate yoo lafa jiru sana nagaa qabaate egaa oomishachuu danda'a, dalaguulee danda'a jechuudha. Akka nama dhuunfaatti maal gochuu qabnaa kan jedhu akkuma sila dubbadhe ammas deebi'ee irratti infasaas gochuudhaaf qaama keenya kunuunsuun nurra jira. Hubannoo barbaachisu qabaachuu, utuu hin dhibamin mana yaalaa deemuu, ilaalamuu, dhibee ittisu, talaallii fudhachuu. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee talaalliin namni hin fudhatu
talaalliin kun immoo dhibee namarraa ittisa. Ijoollee qofatu hin taane nama guddaarraallee talaalliin yeroo itti dhibee namarraa ittisu jira jechuudha. Gara fuulduraatti egaa dhibee attamii kan jedhu diteel goone akka gaariitti irratti qophaa'uudhaaf deemna jechuudha waa'ee fayyaa kana barsiisuudhaaf. Nyaata qixaa nyaachuu, sochii qaamaa kun hundumtuu akka dhuunfaatti. Akka ogeessa fayyaatti immoo maal gochuu qabnaa kan jedhu yoo hubannee ilaalle ogeessi fayyaa nuti ekspertiis adda addaa qabna. Tajaajila fayyaa laannaa ormallee ni yaalla garuu maaliif uummata keenyaa fi waan beeknu kanarraan qoodnu jechuudha. Inni fakkeenyaaf namooti warri siyaasa baratanii siyaasaan uummata tajaajilan. Nuti warra ogummaa fayyaa qabnu garuu ogummaa fayyaadhaan gaaffii uummata keenyaa deebisuu, tajaajila fayyaa kennuu, barnoota kennuu akkasumas kaawunsil gochuu. Fakkeenyaaf namooti baay'een naa bilbilanii waa'ee fayyaa na gaafatu an akka gaariitti yeroo fudhadhee jara kana haasofsiisee gaaffii isaanii deebisuudhaaf illee fedhii nan qaba. Garuu immoo akka gurmuutti yoo gurmoofne kana caalaa hojjechuu dandeenya jechuudha. Tajaajila fayyaa kennuu keessumaa yoommaa yeroo torban Oromoos haa ta'u tajaajilli fayyaan community service yeroo jiru fakkeenyaaf lafa masgiidattis haa ta'u waldaattis haa ta'u namni yeroo walitti baay'atee health fair yeroo qopheessan achirratti barnoota kennuu, talaalli yookaan kittibaata tokko kennuu akkasumas immoo haala tokko qindeessanii namni hubannoo fayyaa akka qabaatu iddoo jiraatutti irratti gochuun ogeessi fayyaa gaa dirqama baay'ee qabna jechuudha akka Oromummaatti. Kun egaa fedhii keenya jechuudha. Fedhii irratti kan hundaa'edha. Namni fayyaa Oromoo ogeessa fayyaa Oromoo waan ta'e qofaaf kana gochuun irra hin jiru jechuudha. Yoo Oromummaan isa dirqisiise yookaan yoo fedhii qabaate kun tola ooltummaa waan ta'eef jechuudha. Garuu nuti immoo akka waldaa ogeessa fayyaa Oromootti namooti nu bira akka dhufan akka isaan nutti dabalaman tajaajila fayyaa akka kennan jajjabeessina jechuudha. Akkuma sila tuquu yaalee waldaa ogeessa fayyaa Oromoo bara 2017 keessa Mee keessa jechuudha. Caamsaa keessatti naannoo Shikaagootti wal geenye namni kun asirratti footoo kanarratti argitan kun achi turan jechuudha. Achirratti hundeessine seera tumanne kana booda maal gochuu qabna akka ogeessa fayyaatti kan jiru jechuudha. Dhuunfaadhaan waan itti hojjennu jira. Garuu dhuunfaadhaan waan itti hojjennu garuu ga'aa miti jechuudha. Yoo gurmuu qabaanne waa gochuu dandeenya. Yoo walitti dhufne walitti haasofne mari'annee waa goone waa tokko impact waan ta'e ta'uu fiduu dandeenya jechuudha. Ga'een waldaan hawaasaa maal fakkaataa yeroo jennu yeroo baay'ee hubannoo fayyaa dhabuutu jira. Ogeessa fayyaa wajjin hojjechuu fakkeenyaaf communitiin adda addaa jira amma biyya ambaa keessa warra jiraannu communitiin Minisootaas haa ta'u Siyaatoo, Waashingtan DC fayyaa akka ishuu tokkotti akka rakkina tokkotti hubatanii uummata achi dhufu kana waa'ee fayyaa barsiisuu, tajaajila kennuu, gorsa adda addaa kennuun hin barbaachisa jechuudha. Abbootiin amantii immoo maal gochuu qabu kana keessatti jennee yoo ilaalle isaanis hiree guddaa qabu. Maaliif namni yeroo baay'ee namni amantii hordofu torbaniin wal argaa isaan duras wal arguu danda'a. Kanaaf hiree gaariidha jechuudha waa'ee fayyaa dubbachuudhaaf. Yeroo baay'ee akkan hubadhetti wanniin infasisii guddaan hin kennamu fayyaadhaaf jechuudha. Kanaaf akka abbootii amantii waan gorsuu barbaadu isaan caalee utuu hin taane akka ogeessa fayyaatti waan gorsuu barbaadu fayyummaa ofii qabaachuu kunuunsuun barbaachisaa akka ta'e qabxisa guddaadha barbaachisaadha jechuudha. Akkuma fayyaa jechuun egaa qaama keenya qofa utuu hin taane sammuu keenya walitti dhufeenya keenya waan ta'eef fayyaa kunuunfachuun barbaachisaa akka ta'e irratti akka hubatan hin barbaada. Namni yeroo dhibame qofaa mana qorichaa yookaan doktoorii bira dhaquu irra hin jiru. Yeroo fayyaa qabus deemee ilaalamuutu irra jira. Yoo tarii immoo namni dhukkubfate immoo deemee akka inni dhukkubfatu kadhannaadhuma qofatu gahaa jedhanii namooti tokko tajaajila fayyaa akka hin arganne kan godhamu iddoo tokkotti jira. Kun amma sirrii natti hin fakkaatu. Waaqayyo nama kana maaruu yookaan fayyisuu hin danda'a. Akkasumas immoo karaa hakiimotaas haa ta'u faasilitii adda addaa tajaajila adda addaa waan jiruuf jecha kunis harkuma Waaqayyoo keessa jira jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf namni dhukkubfate dhaqee akka yaalamu yeroon akka yaalamu barbaachisaadha jechuudha. Keessaayyuu waan hubadhe tokko waa'ee qalbii namaa caboo yookaan depressed ta'uu jechuudha. Namni tokko depressed ta'a yeroo jennu waan inni duraan hojjechaa ture yeroo sana gidduutti dhaaba jechuudha. Gammachuu dhabaa, of jibbaa, of nyaataa. Kana jechuun maal jechuudha?
of balleessuu illee danda'a jechuudha. Kanaaf amma danda'ametti dafee namni waan akkasii namni dipireeshinii qabu qalbii cabe tokko deemee tajaajila fayyaa argachuutu irra jira malee akkasumatti mana qorichaa yookaan dooktorota irraa fagaachuun irra hin jiru jechuudha. Walumaa galatti akkuma argitan tajaajilli fayyaa barbaachisaa akka ta'e fayyaan barbaachisaa akka ta'e nuti ogeessoti fayyaa immoo hiree akka qabnu sochii qaamaas haa ta'u barnoota fayyaa jajjabeessuudhaan. Warri bulchan immoo maal ga'een isaanii jettanii gaafachuu dandeessu ta'a. Yeroo baay'ee waan irratti fookasii guddaan keenya warri siyaasaa immoo maal godhu waa'ee fayyaa irratti kan jedhudha. Warri siyaasaa kan gochuu qabanii uummataaf kan dhaabbatan yoo ta'e imaammata fayyaa uummataaf tolu tolchuu isaanirra jira jechuudha. Health policy akka gaariitti uummataaf waan ta'u imaammata tolchuutu irra jira. Wantoota fayyaaf barbaachisan qindeessuu kan akka bishaan qulqulluu, nyaata akkamitti akka qulqullaa'ee dhiyaatu haala miijessuu kana hundumaa barbaachisaadha jechuudha. Dhibeen daddarbaa yeroo dhalatu dafanii bira ga'uu, dafanii tajaajila kennuu, haala hundumaa qindeessuu. Keessumaayyuu amma fakkeenyaaf yeroo itti uummati qe'eerraa buqqee jiru kanatti jireenyi isaas duukaa buqqee jechuudha. Maaliif namni tokko fayyaa kiroonik illness qabaachuu danda'a, dhibee daddarbaa itti dhufuu danda'a. Egaa warri biyya bulchanii imaammata gaarii qabaachuudhaan, uummata bira dhaabbachuudhaan, ogeessota fayyaa jajjabeessuudhaan, bajata barbaachisu ramaduudhaan uummataaf waan barbaachisu gochuutu irra jira jechuudha. Walumaa galatti egaa suuraa kanarraa akka argitan nyaatii fi dhugaatii nuti dhugnu murteessaadha jechuudha waan jireenya keenya. Bishaan dhuguun gaariidha. Haa ta'u immoo malee garuu amma ispiraayit, kookkeen akkana yoo namni dhugee sukkaara baay'ee dhuga jechuudha. Sukkaarri isin argitan kun baay'eetu keessa jira jechuudha. Sukkaarri yeroo baay'atee yeroo namni baay'ee sukkaara baay'ee nyaatu sukkaarri kun deemee dhaqee qaama isaaniitti dabalamaa qaama isaanii hin furdataa dhibee adda addaa kan akka dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba ulfaachuudhaan kan ka'u dhukkuba adda addaatti dhufuu danda'a jechuudha. Ulfaachuun fakkeenyaaf biyya alaatti yeroo baay'ee namni ulfaatee nama furdatetu gaariidha. Biyya keenyatti jechuudha biyya Oromootti. Asitti garuu amma biyya guddatanitti ulfaachuun akka dhukkubaatti ilaalamaa jira jechuudha. Walumaa galatti egaa waan dubbachuuf ka'e kana fakkaata. Gaaffiin uummataa immoo yoo jiraate namni gaaffii qabu yoo jiraate immoo gaaffii kana deebisuudhaaf asan jira. Dr. Masfin Ittaanaa pirezidaantii gurmuu ogeessota fayyaa addunyaa. Egaa akkuma waliigalaatti haala barnoonni kun itti kennamuuf deemuu irratti ibsa bal'aa kennitanii daawwattoonni keenyas asiin gaaffii kakkaasantu ni jira. Garuu isa dura wanti tuttuqxantu jira. Gara biyya keessaatti deemanii hariiroo haala amma jiru kana keessaan Oromoon haala uummanni Oromoo keessa jiru haalli nagaa jira. Haalli akkuma waliigalaatti uummanni Oromoo rakkina hamaa keessa jira. Isa kana keessatti hariiroo uummachuu keessatti rakkoon fidu isin biyya alaatti kan hundeeffatanii kan jedhu gaaffiin keessan gaafatamee jira. Kana irratti maal jettu? Kun gaaffii gaariidha. Baay'ee namni baay'eenis kan sodaatu yeroo baay'ee kana ture. Namni yeroo jalqaba walitti dhufuu haasa'uu jalqabaa maalinni nuti maaliif walitti haasofnee walitti hariiroon kun maaliif barbaachise kan jedhu ture jechuudha. Hariiroon keenya inni jalqabaa uummata keenya isa biyya jiru gargaaruuf malee fookasiin keenya isa biyyaati jechuudha. Warra as jiran immoo they are fortunate. Asitti doktorii bira dhaquu danda'u, yoo dhibaman emergency roomii deemuu danda'u. Yeroo baay'ee hubannoon dhabuudha malee asitti beekumsa hubannoon dhabamuudha malee asitti rakkinni fayyaa akkuma warra kaanii dhibee warra kaanii tajaajiluu hin danda'amu. Biyyatti hariiroon nuti biyyaa wajjin goonu nuti dhaaba siyaasaa miti jechuudha. Nuti siyaasa namaa ilaallee duukaa hojjennatu hin ta'e nama Oromoodhaaf tajaajilu, nama Oromoodhaaf dhimma baasu yoo argine isaa wajjin hojjenne fakkeenyaaf Oromiyaa biiroo nama fakkeenyaaf baay'ee nu wajjiniin akka gaariitti nu qunnamanii yeroo darbe piroojeektii yeroo qopheessine kaampii Hammarreessaattis kaampii Dirree Dhawaattis yeroo obseen tuuta sana fuutee deemte akka gaariitti koopporeeshinii yookaan hariiroo gaariitti ture jechuudha. Kana jechuun yeroo baay'ee sodaan ni jira. Sodaan kun immoo yeroo baay'ee qabatamaas ta'uu dhiisuu mala jechuudha. Nuti hojiin keenya maal jalqaba akkuma sila dubbadde nuti waan gochuu dandeenyu irratti goona. Inni siyaasa irratti hojjeta. Inni gaazexessaan immoo
waan uummata keessa jiru kana ifa baasaa. Nuti immoo akka ogeessa fayyaatti dhukkubsataa tajaajillaa uummata keenyaaf waan barbaachisu karaa fayyaa laalchisee gorsa barbaachisu laannaa kaawunsil goonaa sarvisii adda addaa tajaajila adda addaa laannaa. Kanaaf rakkinni tokko tokko jiraachuu malu garuu immoo rakkinni kun akkasumatti rakkinni jira jennee taa'uun isinirra hin jiru jechuudha. Keessaayyuu Dooktar Guddataa Inniikaa naannoo Arsii Nagalleetti hospitaala ni ijaara argitaniitu inni maal nu agarsiise rakkinni guddaan biyya keessa yoo jiraate iyyuu garuu opportunity yookaan hireen waa hojjechuu akka jiru agarsiisa jechuudha. Kanaaf obseenis amma piroojeektii adda addaa qabdi biyyatti hospitaala Najjoo tajaajilaa turte iddoo adda addaatti piroojeektii guddaa qopheessaa jirti. Kun kan agarsiisu maal inni karaan isaa jira jechuudha. Namni hojjechuu barbaadu jiraanna karaan isaa ni jira. Rakkinni jiraachuu mala garuu rakkinni jiraachuun nuti waan hojjechuuf kaane kana teellaatti nu deebisuu hin qabu jedhan. Hayyee gaariidha Dooktar Masfin Ittaanaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya egaa ibsa bal'aa Dooktar Masfin Ittaanaa nuu kennan keessattuu sagantaa keenya ogeessa gaafadhaa jedhu haaraatti eegalleedha. Egaa bara kana keessa sagantaalee adda addaa akka qabnu kanaan dura beeksisaa turre. Har'uma guyyaa kanas sagantaan waa'ila keenya Mahammad Fantaalleen dhiyaatu imala artii ka jedhu gara boodarra akkasinii dhiyaatu odeeffannoon qaba. Egaa akkaataa kanaan sagantaa kana irratti keessattuu gama fayyaatiin fuulduratti haala kamiin kennuuf akka yaadame ammuma ifa waan goonuuf isa kana irratti hirmaattanii rakkoo biyya keessaas haa ta'u biyya alaatti dhimma fayyaa irratti tartiibaan barnoota kennamu irratti gaafachuu akka dandeessan garanumaan isin beeksifna. Mee isa kana irratti haala amma barnoonni fuulduratti itti kennamuu danda'u irraa maal jechuu dandeenya dursinee Dooktar Masfin? Tole gaaffii gaariidha. Nuti amma akka jalqabnetti akkuma sila jedhe objektiivii keenya guddaan barnoota fayyaa karaa sooshaal miidiyaa kana kennuudha. Sooshaal miidiyaa kana immoo akkamitti ilaanne yeroo yaadnu immoo OMN fedhii nutti agarsiise warri kaanis dhaabi biraas warri sooshaal maas miidiyaa kan biraa warri qabanii nuti fedhii qabna jechuudha. Barnoota haala yoo nu mijeessaniif barnoota kennuudhaa fi ogeessoti fayyaa fedhii qabu. Sagantaan ogeessa gaafadhaa jedhu kun fayyaa ilaalchisee kan inni irratti qophaa'aa jiru torban lamatti al tokko kamisa 11 AM Central Standard Time Minnesota Time yoo jenne kan keetti akkamatti hin beeku garuu sa'aatiin isaa sa'aatii 11 AM Minnesota Time Facebook Live irratti darba. Akka namarraa dubbadhe waan general ta'e qofa utuu hin taane waan specific ta'e dubbanna jechuudha achirratti. Waa'ee maalii dubbanna fakkeenyaaf torban lama booda namni dhiyaatu Dr. Malik kan jedhan specialistii garaachaatu jira gastroenterologist inni achirratti waa'ee dhibee tokko irratti haasa'a jechuudha. Dhibee sana irratti gadi fageenyaan barnoota kenna. Ummati immoo Facebook irraati gaafachuu danda'an jechuudha. Dhibeen kun maal jechuudha waan beekuu barbaadan waan isaaniif akka galu barbaadan immoo achirratti gaafatu jechuudha. Kanaaf ummata akka keessatti qooda fudhatu barbaanna. Nuti gama keenyaan akka ogeessa fayyaa waldaa ogeessa fayyaa Oromootti kana qindeessinee as baasuu ummata nama barnoota kennuu barbaadu arginee torban lamaan as dhiyeessuudhaa fi fedhii qabna. Gara fuulduraatti egaa akka kanatti itti fufaa jennee yaadna jechuudha. Keessaayyuu amma live gaaffiin yeroo gaafatamu Facebook live waan ta'eef Skype'dhaanis waan walitti haasa'anis achirratti gaaffii gaafachuu danda'u jechuudha namooti warri waan kana daawwachaa jiran. Haaluma kanaan egaa itti fufna jennee jirra yoo rabbi jedhe. Hayyee gaariidha. Mee egaa akkuma waliigalaatti gara dhumarratti waan jettaniif carraa isiniin kenna Dooktar Masfin gidduudhaan wanti nu gaafataa jiran odeeffannoo biyya keessaa irraayyuu odeeffannoo biyya keessaa waayillan keenya gama oduutiin qindeessanii booda kan dhiyaatu ta'a. Haa ta'uti keessattuu dhimma yaaddoo namni hundumtuu kan gaafataa jiru haala hidhamtoota hooggantoota paartii koongiresii federaalistii Oromoo irratti har'a murtee darbe irraa ka'ee namoonni gaafataa turanii egaa akkuma kana odeeffannoo gabaabduu isaaniif kennuudhaaf har'a mana murtii sababa mirga isaaniitiif falmaniif hidhamtoonni hooggantoota paartii koongiresii federaalistii Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaallaa, obbo Gurmeessaa Ayyaanoo arfan isaanii irratti
Egaa akkuma mirga isaan gaafataniin dhaddacha jeeqxan jechuudhaan baatii 6 adabbii addaa irratti dabarsee jira. Isa kana egaa haala adda addaatiin gama marsaalee hawaasummaa irratti darbee jira. Haa ta'uti isa kana irratti gaaffiin isaan kaasan har'a silaa beellamni hunda isaaniitu dhiyaata ture warra galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo jalatti dhiyaatani. Haa ta'uti isaan arfan hooggantoonni muummicha ministeeraa biyyattii Hayilamaariyaam Dassaalenyi fi hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fi waahillan isaanii ragaa ittisaatiif har'a dhiyaatu jedhameetu jarri kun arfan hooggantoonni kun dhiyaatanii ture mana murtiitti. Haa ta'uti egaa dhiyaachuu akka hin dandeenye keessattuu abbaan seeraa lammii Tigraay ta'e Zaraayika jedhamu jarri dhiyaachuu akka hin dandeenye Hayilamaariyaam Dassaalenyiis haa ta'u warri kaan qaamti kamtiyyuu dhiyaachuu akka hin dandeenye jala muree irratti murteessee jira. Inni kun adeemsa seeraa keessatti maal fakkaata akka jedhu sagantaa keenya xiinxalaa keessatti boru bal'inaan kan qabannee dhiyaannu ta'a. Daawwattoota keenya inni guddaan har'a isaan irratti murteen kun darbuu danda'eef maaliif isaan seeraa har'a dhiyaatanii waan kana gochuu hanqachuu isaaniitti hedduu akka gaddanii fi egaa achirrattis immoo dhaamsi isaan dabarfatan isaanumaanuu isin wayita ammaa kana waggaa laallu akkuma kanaan dura gootowwan darban irratti murtee ajjeechaa dhiiga dhangalaasuu Maammoo ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir Taaddasaa Birruu Hayilamaariyaam Gammadaa fi warra kaan hunda kaasanii kan kanaan dura ajjeechaan haala kanaan mana hidhaa keessatti sukkuumanii ajjeefamaa turan sana kaasuudhaan manni murtii kun dhiiga nutti xiraa'aa jira. Waggoota 26 darbaniif uummata Oromoo ajjeesaa turtanii. Uummata dhiiga ilmaan uummata Itoophiyaatiinis waggoota 26 harka dhiqachaa turtanii. Kanaaf duuti nurratti haa dhaabbatu hin ga'a ka jedhuun faaruu dhageessisanii faaruu sana irratti walaloon faaruu sana kanaan dura mana murtii maayikalaawii keessa wayita jiran yeroo haala hamaa keessa jiran sana faaruu kana kan baasanii mana murtiitti dhiyaatanii. Daawwattoota keenya faaruu sanarraa hanga tokko walaloosaa isinii ibsuudhaa fi lafa keenyarraa nu buqqisanii hiyyummaadhaan nu rakkisanii aadaa fi afaan keenya balleessanii mana hidhaatti nu dararanii amma garuu dinnee kaaneerraa gonkumaa ittiin fufu dinneerraa ka jedhudha. Ragaa sobaa nurratti qindeessitanii shororkeessitoota nuun jettanii dhugaa keenya kan argu rabbuma nu mul'isi yaa Waaqa aduu bilisummaa ka jedhudha faaruun isaanii hedduu garaa kan nama nyaatu. Egaa isa kanarratti dhumarratti egaa waan kanarraa ka'uun obbo Baqqalaa Garbaas dhaamsa ciccimaa akkasumas obbo Dajanee Xaafaas haaluma sababa hin taane uumtanii asitti nu dararuu ka jedhurraa ka'anii dhaamsa ciccimaa akka isaan dabarsan egaa oduu keenya keessatti waahillan keenya bal'inaan kan qabatanii dhiyaatu ta'a. Egaa beellamni ittaanu guraandhala 15tti beellamamee jira. Haa ta'uti egaa murteen kun irratti darbeera. Inni sun tartiibuma isaa eegee ka deemu ta'a. Gara fuulduraatti maalirra gahuu danda'a jedhamu akkasuma hordofnee kan simbiraa geenyu ta'a. Egaa gidduutti odeeffannoo kana waan nu gaafataa jiranii fi Dr. Masfin kan daawwattoota keenya biraan gahuuf dirqamne. Egaa mee dhumarratti keessattuu ogeessa gaafadhaa ka jedhu sagantaa haaraa kana irratti yaanni dhumarratti daawwattoota keenya qabsiisuu barbaaddan yoo jiraate Dr. Masfin ittaanaa carraasa dhumaa isinii kenneen gabaabumatti sagantaa keenya goolabna. Tole galatoomii dammaqaatis yeroo fudhatte OMNs waan kana fedhii agarsiisuu keessanii baay'ee gammanna. Gara fuulduraattis isin wajjin hojjechuudhaaf jirra. Nuti waa'ee fayyaa irratti xiyyeeffannaan keenya ummati keenyas akka baratu barbaanna, akka inni hubannoo qabaatu barbaanna. Nuti waan baranneen ummata keenya bira dhaabbachuu tajaajiluu barbaanna. Kanaaf waan akkasii kana irratti akka ummatis nutti birmatee nu bira dhaabbatee nu wajjiniin ta'ee beekumsa barbaachisus haa ta'uu tajaajila barbaachisus akka argatu kan dhaamsa dabarfachuun barbaada.
Kan biraa immoo ogeessa fayyaa taatanii iddoo adda addaa kan jirtanii Oromoo taatanii waan nuti amannu kanas hubattanii tajaajila uummata keessaniif kennuuf tola ooltummaa ooluudhaa fi akka nutti makamtanii tajaajila fayyaa irratti akka hojjennu dhaamsan dabarsa. Egaa kanumaan dhaamsan qabu kanumaan ammaaf Dammaqa galatoomii ulfaadhu. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa tamsaasa OMN kallattii kanaan sagantaa yookaan qophii addaa ogeessa gaafadhaa ka jedhu irratti Dr. Masfin Ittaanaa pirezidaantii gurmuu ogeessota fayyaa Oromoo addunyaa qabannee dhiyaannee waan hedduu irraa akka hubattan abdii qabna. Gara fuulduraatti egaa torban lamatti akkuma isinii ibsine torban lamatti dhimmoota garaagaraa keessattuu dhimma fayyaa qabatee barnoota gadi fageenyaan kennuudhaaf qophaa'anii akka jiran nu ibsanii jiranii. Torban lamatti yeroo tokko haala asirratti barnoota kennamu dhiyaattanii akka irraa qooda fudhattan garanumaan sin affeerra. Egaa isa dura gaaffii garaagaraa yoo qabaattanis gama OMN'tti dursitanii yaada qabdan akka isinii dhiyaatu sagantaa kanarratti akka isinii keessummeessifamu keessattuu dhimma fayyaa fi haala amma dhimmoota wal qabatan dhimmoota hawaasummaa wal qabatan dhimma kana wajjin wal qabatan gaafatu akka dandeessanii fi dursitanii immoo yoo nu ergitan dursinee nutis ogeessota mariisifnee haala kanaan kallattiin isinii dhiyeessuu akka dandeenyu garanumaan isin beeksifna. Egaa sagantaan kun jalqaba akka haaraatti jalqabamee kan guddatee dagaagee deemuu danda'u hirmaannaa keessaniin waan ta'eef daawwattoonni keenya bakka jirtanitti akka hirmaattanii yaada qabdan nu gumaachitan ammas irra deebinee isin affeerra. Egaa keessummaa keenya Dr. Masfin Ittaanaa irra deebi'een turtii hanga ammaatti nu duukaa taasiftaniif hedduu galatooma ulfaadhaa jecha. Egaa daawwattoonni keenya kabajamoos egaa nu duukaa turuu keessaniif galata guddaa qabdu. Sagantaa kana isin biraa ga'uudhaaf istuudiyoo Minisootaa irraa ogeessi teeknikaa waayilli keenya Fu'aad Siraaj waliin ta'uun anis Dammaqaa Nagaasaati.